Ashamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota OMN kan hordofaa jirtan OMN irraa yeroo garagaraatti kan isin biraan ga'u qophii xiyyeeffannooti. Qophii xiyyeeffannoo keenyarraatiin guddina biyya tokkoo keessatti qoodni barnootaa fi hayyoota maal ta'uu qaba, mootummaa fi hayyootni hariiroo akkamii qabaachuu danda'u, wal dhiibbaan yookaan immoo wal diddaan jidduu hayyootaa fi mootummaatti uumamuu egeree biyya tokkoo keessatti hiikni inni qabu maal fakkaata dhimmoota jedhaman mariisuudhaaf keessummoota lama as istuudiyoo OMN'tti affeerree jira. Keessummoonni keenyas Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dr. Hussein Kadirii fi Dr. Firdisaa Jabeessaati. Isaan wajjin turtii taasisnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha sagantaa kana mariisuun aan Abdusalaam Hasan gama ogummaa kaameraatiin Abdiisaa Balaachoo sagantaa kana daayireekti gochuun Yu'eel Bal'inaa nu faana tura. Turtiin keessan nu faana ta'u. Egaa keessummoonni keenya yaamicha keenya kabajattanii argamuu keessaniif maqaa daawwattoota OMN'tiin baga nagaa dhuftan anaa dhufu. Egaa akkuma seensa irratti tuquudhaaf yaalla guddina biyya tokkoo keessatti barnoonni qooda akkamii qaba? Hayyootni hoo guddina biyya kanaa keessatti bifa kamiin qooda isaanii bahuu qabu? Isinirraa eegallu. Gaaffii bareeda kaastee egaa barnoonni guddina biyya tokkootiifis ta'ee jijjiirama dhufuu malu gama hundaanuu akka bu'uuraatti waan ilaalamuudha. Maaliif namni barate, uummanni barate yookiin sabni barate yaaduu danda'a, waa kalaquu danda'a, waa uumuu danda'a. Kanaafuu bu'uura waa hundaati kan jennuuf kanaaf. For instance, human capital biyya tokkoodha. Uumuun kan danda'amu achirraa ka'ameeti. Humni waa oomishuu danda'u, waa kalaquu danda'u, diinagdee biyyaa guddisuu danda'u achirraa uumamaa jechuudha. So basic angles waan jedhamu jira. For instance, human capital, human development, economic growth and economic development wanti jennuun kun hundi kanaan wal qabataadha jechuudha. Misooma namaa, guddina badhaadhina namaa, guddina diinagdeedhaa yookiin ammoo badhaadhina diinagdeedhaa fiduu kan danda'u yoo humni namaa barnoota qabuu fi waa kalaqu, waa uumu, waa jijjiiruu danda'e jechuudha. Kun oomisha beekumsaatiin illee jechuudha. There is what call knowledge danda'u qabdu waan gurgurattu qabdi jechuudha. Kanaaf barnoonni dhimma murteessaa ta'edha kan jedhutti yaadaan. Isin maal jettan Doktor? Egaa barnoonni hundee waa hundaati. Bu'uura waan hundaati. Barnoota malee guddinni hin jiru. Keessumattuu immoo yeroo addunyaan saayinsiif teknooloojiidhaan dhimmoota carraatiin, dhimmoota miidhaatiin immoo raafamaa jirtu kanatti barnoonni murteessaadha. Barnoonni bu'uura hawaasummaati, barnoonni bu'uura dinagdeeti, barnoonni bu'uura siyaasaa fi aadaati. Biyyoonni barnootaaf iddoo guddaa kennanii baay'ee hubatanii deemaniiru. Sanarraa kan ka'e fakkeenyaaf amma newly industrialized countries warra jedhaman suni warra South Africa, Brazil warra kana fakkaatanii barnootaaf iddoo guddaa kennanii, hayyootaaf iddoo guddaa kennanii baay'ee fagaatanii fiiganii deemanii Kooriyaa dabalatee jechuudha. Kan Ameerikaa fa'aa isuma beekamu hayyootaan barnootaan ijaaramte biyyi suni. Kan Yurooppis akkasumadha. Kanaaf barnoonni hundee waa hundaati. Hayyoota kan baafatan illee barnootaan. Barnoota gosa sadiitiin kan ilaallu daree galaniitii miti. Barnoota idilee alaatu jira, barnoota idileetu jira, barnoota al idileetu jira. Amma fakkeenyaaf kanaan maaltu ba'e? Hayyoota baafatanii, hayyoota hayyuu hawaasa keessaa baasantu jira. Hayyuu hawaasa keessaa baasee ittiin gaggeeffata uummanni yoo daree illee dhaqee hin baranne ta'e hayyuu gama barnootaatiin immoo daree galatee immoo dhimma yuunivarsiitii warra barate immoo cuunfamee achi ga'a. Hayyuun immoo gama aadaatiin gama amantaatiin ba'us hin jira. Garuu kana keessaati hayyuun karaa barnootaatiin deemu suni waan nuti garanaan arginu caalee garasiin arguu danda'a waan ta'eef barnoonni waa hundaati jechuu kooti. Egaa hariiroon hayyootaa fi mootummaa biyya tokkoo jidduu jiraachuu malu kan akkamiiti?
mootummaan hayyoota ofirraa dhiibuun biyya namoota isaaf ajajamuutaan qofa qabatee guddisuun ni dandahama. Biyyi hirmaannaan hayyootaa keessa hin jirre guddinni dinagdee kallattiiwwan garagaraan jijjiiramu hunda galeessa fiduun ni dandahama. Wel akkuma ati kaasuu yaaltagaa biyya tokko guddisuudhaaf yookiin jijjiiruudhaaf akkuma amma kaasaa turre barnoonni dhimma murteessaadha. Barnoonni kophaa isaan dhaabbatu nama baratee jira jechuudha. Hayyootatu jira. Hayyoonni waan inni kun arguu hin dandeenye fageenyatti arguu warra danda'an, warra waa kalaquu danda'an, warra waa uumuu danda'an, warra karaa namatti garsiisuu danda'an, karaa hundaanuu karaa teknooloojiitiin haa ta'u, karaa diinagdeetiin haa ta'u, karaa siyaasaatiin haa ta'u, karaa jireenya ilma namaa keessatti karaa kan sitti garsiisan perhaps knowledge beekumsa oomishanii beekumsa sana laaboraatoorii keessaa gadi baasanii transfer gochuu warra danda'udha. Transfer gochuu qofa osoo hin ta'in beekumsa sana yookiin ammoo waan saayinsii ta'e sana gara hojiitti jijjiiramanii rational use of resources waan wayii kan uumuu danda'an isaan. Kanaaf biyya tokko keessatti kun murteessaadha. Keessaahuu guddina diinagdeetiif kun gaafii wayituu hin qabu. Diinagdeen biyya tokko guddachuudhaaf akkuma dura kaasaa ture humna cimaa barbaada, humna barate. Maaliif namni barate more productive, more creative, capable nama ta'e jedhameeti yaadama. Dandeettii qaba, ogummaa qaba, oomishtummaa qaba jedhameeti yaadama. Kanaaf human capital wanni jedhamu achirra jechuudha. Biyyi tokko human capital bareeda yoo qabaatte, cimaa yoo qabaatte deemuu dandeetti jechuudha. Garam deemti? Gara guddina diinagdeetti deemuu dandeetti. Economic growth waan jennu sanaadha. Oomishtummaan isiin